yeroo tokko waan hogganni birallee jedhin jettu bar hogganni Oromoo Oromiyaa hin footoo zinaa Itoophiyaa hin diigna jedhu hin jiru waan saba keenyatti diina guuruu hin dubbatin rabbi jedhaati. Please kanaatiif gaaffii isa dhumaa obbo Jawaar kanan gaafadhu maaliif waboo irratti confidence hin qabdu? Why? Waboon ijaarame isa durii caalaa harka 100 cimee biyya Oromiyaa miti biyya Itoophiyaa sana bushuu ta'amma danda'u humna godhatee jira. Akka durii maal jedhamee hamatamu hin jiru waboo bira Oromiyaa hundumaa keessatti qixxummaatiin naannummaa tokko malee dhaabatee jira. Kanaatiif maaliif confidence hin kee waboo baanu hin baatu maleedha. Waan ajaa'ibaati dhugaa isinitti himna. Hin baatu har'uma baatu malee isin bultan. Eessa bullaa si baane? Moo nama mana qabu miti. Jennaan hin baatu yoo hoteela ta'e hoteela baas hin bulchina malee isin bullu. Hin baatu malee. Akka kanaatiin halkaniin dirqamaan wantooma keenya jala galanii poolisiin guguddaan mas gaggabu kun akkuma lafaa wal nu fuudhanii nu rarraasanii nu fuudhanii ba'an. Dhaqanii yoo konkolaataa keessa nu kaan isa dhugaa isinitti dubbanna. Humnaan dirqamaan akkuma ittiin bobaa kana jala qabanii lafa nu hankaaksanii fuudhanii dhaqanii wannoo keessa nu buusan konkolaataa keessa. Konkolaataa keessa hin bu'uudhee Jawaarachi wannoo sana keessatti hammam maal akka ture namoota yeroo sana argan duwwaatu beeka. Kana ture dubbichi. Hin beeknu maaliif akka nuyi hin beeknu? Maaliif akka nuyi kan isin beeknu? Garuu wanta nuyi tilmaamnu yeroo baa Oromiyaa kana Harargee fi Arsiifaa kana keessa deemnee yeroo uummanni hambisuun yeroo nutti birmatee haasaa keenya dhaggeeffachuudhaaf tumsa keenyaaf yeroo inni bahu gaafa arganii jarri hin danda'amanii mo'amneerra akkas taanaanii jedhanii sodaatan. Karaa amma deemanii jiraannan waggaa 30 wanti bulchanuu hin jiraattu. Sanitti himna. Warra bulchuu miti. Warri wanti bulchanuu hin jiraattu. Taphni akkasii ta'uu hin danda'u. Nu waan akkasii yaannu nu waggaa 30 irratti yoo rabbi nu gargaaree uummata keenya rabbi gargaaree lola nurraa dhaabate waggaa 30tti maal laallee taanu abaluu angorra jiraa miti waggaa 30tti maaliif lolli waggaa 2 biyyatti waggaa 30 duuba deebisee jira. Waggaa 30 irratti deebinee bakka san ga'uun keenyayyuu shakkisiisaadha isinitti himaan haala amma jiruun. Kanaaf jarri mootummaas illuuzinii achi keessaa bahuu qabu. This illusion is a crazy illusion. Even the farthest left qabsoo Oromoo keessatti ummanni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffannu aangeessina jedha malee hin diignaa hin fotoksina. This is negatives. Nuyi garuu akka kaafaa'utti paartiidha nu. Gaafa aktivistii ture humna gama maraa jiru qabadhee deemuu waan hin qabuuf veeg ture ejjennoon kiyya. Garuu waggaan paartii seenu ejjennoo clear ta'ee paartii qabuttan seene nuyi Itoophiyaa tokko taate ta federaalawaa taate sabni Oromoo fi saboonni biroo ittiin of bulchan biyya immoo waliin bulchan jaaruu barbaanna. Ejjennoon keenya veeg ta'uu hin danda'u. Kan waggaa jennu garuu uummataa murteessinee humnaan irratti fe'ina miti. Yaada faallaa jirtuun bilisummaa qabaachuu qaba. Kabajamuu qaba. Ejjennoon nuti Oromoof qabnu kan Tigraay irratti qabnu tokkuma. Biyya Itoophiyaatiif saba sablammoota Itoophiyaatiif wanti gaariin sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e kan saba sablammoonni itti of bulchan jaaruu jenneeti kan amannu jechuudha. Maaliif tuur kana yeroo ammaa gootan rakkannee bara yoo achi turre maaliif nurraa turtan maan dhufnee jedhan yoo dhufnu immoo maa dhuftanii jedhan ila isin yaanne isin dubbisuu barbaanne tokkoffaa yaada qabnus dhiyeeffachuu barbaanne kanaaf dhufne ka waboo wajjin nuyi waboo gargaaruu hin dandeenyu nuti paartii karaa nagayaatiin galmaa'ee seera biyya sanii kabajee hojjetu. San qofa osoo hin ta'in waboo wajjin garaagarummaa tooftaa qabna. Nu qabsoo nagayaatti amanna. Isaan qabsoo nagaa hin hojjanne jedhanii qawwee kaasanii qabsoo hidhannootti jiru. Akkasii miti. Nuyi akka paartiititti tooftaa fudhanii jira tooftaan biraa dogongora jennee amannu. Garuu why don't you give us credit? Biyya xiqqoo wayaa nagayaa dubbachuun waboo jettee yaamuu dhiisii ciinama goruun nama ficcisiisu keessatti bar paartiin keenya bar koongirasii taa'ee ejjennoo tokkoon wanni shanee jedhamu jiru waraana bilisummaa Oromoo malee jenne barnu. Where were you? San qofa miti bar. Dargaggoonni kun waraanni kun dhiibameet bahee shiftaa miti. It's not a rebel without cause. It is a rebel with just cause. The government must sit down and negotiate jenne. Finfinnee teenye diaspora teenye mi bar. Finfinnee 4 kilo cinaa teenye dubbanne bar kana. We know what we're doing. Garuu warri waboo deeggarreettan akka ijoollee san hin miinetti of eeggannoo godhaa.
because we know what's going on. Hin qoqqoodinaa ijoollee isinitti himna. Walitti hin naqinaa. Leave them alone. Do I have to say the details? No. Waan hojjetamu ala kanatti eega dhufne waan agarre baay'ee jira. Waan nama qoqqoodu. Waan nama lubbuu fi kennee jiru gartuutti qoqqoodee wal ficciisuudhaaf shira mun beeyna bara. Ta'a keessaa kana. Nu miti kan ijoollee san miidhaa jiru. Nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra. Namni hojjetu waliin lolu kataa'ee odeessuuf nama walitti naqa. Isinitti hima. Kanaaf, how about you put your money where your mouth is? Put it there. Action speaks louder than words. Okay? Whatever you do, don't be destructive force. Whatever you do, don't be destructive force. Nuyi karaa itti amannee jira. Yoo dandeessan gargaara. Yoo dandeenye karaa hin ta'a jettan san gargaara. Garuu negative energy ila nuyi ummata keenya keessa jirra. Ummata keenyatti gad deebina. Waan hojjannu waan dubbannu hin beeyna. Wanni guddaan diaspora irraa barbaannu maal akka ta'e isinitti himu? It's not your dollar. No. We want the dollar, but it's not the most important. The most important is toxic energy nutti hin ergina. Ummata ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, beelli rakkisaa jiru, waan uffatu hin qabne, bakka bulu hin qabne. Summii itti gadi hin facaasinaa. Summii itti hin facaasinaa. Show your love for Oromummaa. Show your love for your brother and sister. Show solidarity.